Kamera mani dah botak ni nasi defa defa. Isani botak ni. Sirki di sipo. Socha sirki. Apa ini? Socha. Apa sih nama magat terus? Kami lah orang dia. Mario. Namun dia tak kasar. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jira. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanitti viidiyoon jalqabaa suni isaan lamaan sagalee hin qabani kun immoo sirba qaba waan ta'eef irraa balleessee jechuudha. Sagantaan kun immoo akkuma jalqaba agartanitti sagantaa sun kan manaa baame gara hoteelaa deemameedha. Akkasuma kaakunu ammoo hoteelatti kan ta'aa jiru ciini jechuudha. Akkuma argaa jirtanii warroota minjolatti ol seenaa jira. Akkasuma maatiiwwan firoottan hiriyoottan hundumtuu asitti wal ga'ee haala kanaan gammachuu isaa ibsachaa jira. Namni namoota hedduudha baay'eedha baay'eeta. Akkasuma namoota ijoolleen minjolee akkasitti sirbanii wal fidachaa jiru jechuudha. Maaliif sirbi waan jiruuf anan immoo sirba sana irraa balleesse jechuudha. Maaliif koopiraayitii natti kenna waan ta'eef gaarii miti jechuudha. Naada baay'een jechuudha. Sababa saniifan jechuudha. Maaliif muuziqaan hin barbaachisu waan ta'eef irraa balleechee amma immoo zargichi kan raawwachaa jiru iddoo hoteelatitti kan raawwachaa jiru. Akkuma argaa jirtanii kaameraanis qarrasaa jira. Kun warroonni minjilootis tokkoon fudhatanii ijoollee isaanii harka wal qabatanii akkasitti sirbaa akkasitti taphachaa hedduu takka kan namatti toludha. Waaqaaf haa galatu hedduu namatti tola. Akkasumatti isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa kana fakkaata na haala kanaan kan darbaa jiru sagantichi jechuudha. Ani immoo sagantaa kanaan isiniif ka balleessee fi irraa balleessee fi saganticha sirbi waan jiruuf akkaakuma bichaa isinitti agarsiisaa jira malee sirbatu jira jechuudha. Sirbi immoo wannaadha. Akkuma isin jee kaanama adaba waan ta'eefan ofii kiyyaa isin irratti haasaa jira. Amma sagantaan manaa dhumatee sagantaa hoteelatitti kan gochaa jirru jechuudha. Godhamaa jiru sagantichi. Amma maatiin hunduu maatiin gara lachiitu bakka tokkotti deebi'anii sagantichi bakka tokkotti kan gaggeeffamu malee garaagaraa miti jechuudha. Bakka tokkotti gaggeeffamaa jira sagantichi jechuudha. Iddoo tokkotti hoteelatti gaggeeffamaa jira. Dhugaa dubbachuu fi ani yaadillee hin qabu akkanatti garuu waaqayyo alfaatu waa hundumaaf iyyuu sin jedha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya isa kanaadha kan haala sagantaatiin tokkoon kanan isiniif oofaa jiruuf jechuudha. Maaliif haguma fees ta'u namni yoo sadarkaadhaan deeme
baay'ee bareedaadha jedhee tanani beektanii maaliif wanta san namatti himaa yoo sirbis keessa jiraate itti himaa jechuudha. Amma wantichi immoo baay'ee gaariidha. Waaqafaa galatu isiniin jira. Kana fakkaataa viidiyoowwanii akkasuma kaa namoonni hedduudha. Namni baay'ee baay'ata. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma kaa wanti kun kaameraa osoo ta'e hedduu bareedaadha. Yaa ijoolleen baay'ee isin beekanii baay'ees namni baay'ee waraabuu beektanii amma viidicha kana walleerricha inni harkaa waraaban jechuudha. Silaa osoo dagalee ta'e baay'ee tokko hedduu takka bareedudha jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Sagantaadhaan kan warroonni hordofaa jirtanis hedduu galatooma ulfaadhaa isin jedha ammas irra deebi'uudhani. Sagantichis isa kana fakkaataa Waaqayyoof galannaa ta'u. Sagantaan immoo itti aanus waan jiruuf isas immoo haala jiruun akkaataa jiruun hunduma isaatu isiniifan qopheessa jechuudha. Aga xumuramutti yeroo xumurametti immoo xumurame jedhee isiniifan ibsa. Maaliif hundiyyuu sadarkaa qaba, haala qaba, haala teessuma, haala ittiin gaggeeffamu qaba hin beektanii. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana fakkaata isiniin jedha odoo kaameraa ta'e kaa hedduu bareedduudha, hedduu das nama jedhasi. Akkasuma kaa maatiin koos baay'ee gammachuu hin qabani. Maatii gara isaa malee kiyya baay'ee gammachuus hagas hunda hin qabani. Maatiin koo kaa yaa'u akkuma isiniin jedhe kaa xinnoo kiyya gaddarra waan jiruuf anis keessi koo baay'ee gammachuu hin qabu, maatiin koos gammachuu hin qabu. Haa ta'uutii kaa akkuma isiniin jedhe ciinii fi duutii takka kan jedhani malee gammachuun baay'ee hin jiru. Kanas isiniin jedha warroonni sirban immoo warroota gara isaaniitti hundumti isaaniitu iyyuu isiniin jedha hundumaafiyyuu galata Waaqayyoo jechuudha. Kana fakkaata amma immoo sagantaa isaa itti aanutti haga walitti deemnutti immoo sagantaa itti aanutti nu hordofaa isiniin jedha. Sagantaa baay'ee jira. Sagantaa eebbaa asittis nu eebbisantu jira. Akkasuma sagantaa nyaatatti jira. Akkasuma immoo sagantaa keekama waan adda addaatu jira waan ta'eef sagantaa qalabatti jira waan ta'eef hundumti keessa nu hordofaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Baay'ee isiniin jaalladha.